Akkamitti TikTokii keenya follow fi laayikii hedduu argachuu dandeenya namoonni jettan? Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Soosootuuf akkam jirtanii fayyaa keessanii? Alhamdulillah annagaa kiyya. Har'a inshaallah viidiyoo haaraa ta'e qabadhee dhufeera. Innis gaafii namoonni hedduun keessoon na gaafattan keessa deebii isiniif ta'a jedheetan qabadhee dhufe. Egaa namoonni yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayib, sheer, laayik naa gochuu hin dagatina. Yoo gaafii qabaattan illee koomentii jala naaf kaa'uu hin dagatina. Sabskiraayib naaf godhaa maatii naaf ta'a jecha. Har'a inshaallah akkamitti tiiktookii keenya guddifachuu dandeenya jettanii namoonni na gaafattan. Egaa hanga viidiyoo dhumaatti na waliin tura. Tokkoffaa irratti ituu viidiyoo poostii hin godhin viidiyoon keessan everyone irra ta'uu qaba yoomiyyuu jechuudha. Akka namni hundinuu sin arguuf everyone irra ta'uu qaba. Inni lammataa immoo jechuudha viidiyoo tokko yoo gadhiisuu jettanii amma fakkeenyaaf viidiyoo kana miliyoona 10tu naaf ilaale jechuudha. Viiyoo miliyoona 10 viidiyoo tokko yoo gadhiisuu barbaaddanii jalqaba irratti viiyuu namni hojjetee sagalee kanarratti jechuudha. Eenyutu hojjetee namni hojjete sun jechuudha jalqaba irratti isiniif dhufa. Amma haala kanaan jechuudha. Amma asitti kan lammaffaarra jiru sin agarsiisa. Viidiyoon kun nama miliyoona 2.4 ilaale. Maaliif sagaleen isaa kun namoonni hedduu jaallate waan ta'eef ituu viidiyoon waraabin dura sagalee namaa ilaalaa deemaati. Viidiyoon kun laayikii meeqa qaba? Viyuu meeqa qaba? Haala kanaan yoo laayikii hedduu qabaate viidiyoo kana namni jaallateera jechuudha. Hamma viidiyoo kana kunoo laayikii hedduu argatee viyuulee hedduu argate jechuudha. Ituu viidiyoo hin gadhiisin duratti laayikii meeqa akka argate viyuu meeqa akka inni qabu waan ofii keessanii jaallattanirra waan namni jaallatutu laayikii yookaan fooloo hedduu isiniif fidaa jechuudha. Amma akkuma isin argaa jirtanuu viidiyoo kana maashaallah nama hedduu jaallatee laayikii hedduullee argate. Haala kanaan viidiyoo keessan poosti gochuu hin dandeessu. Malee waan ofii keessanii jaallattan namni biraa hin jaallatu waan ta'eef haala kanaan viidiyoo namaa keessa galtanii laayikii isaas viyuu isaas haala kanaan poosti gootanii jechuudha. Inni sadaffaan immoo yeroo viidiyoo gadhiisuu kaatanii jechuudha. Amma kana keessaa beensin agarsiisa. Viidiyoo kun akkuma isin argaa jirtan egaa namoota miliyoona 2.4 laayik godhe baay'ee sagalee isaa waan jaallataniif. Inni sadaffaan immoo yeroo viidiyoo poost gochuu barbaaddanu viidiyoo keessan galaarii keessaa fuutanii poostii hin godhina. Bakkuma tiiktookii irraan seenaati poosti godhaa malee viidiyoon galaarii keessaa fuutanii poosti gootanu waa tokko nama argachuu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf sagaleedhuma kanarratti waraabuu yoon barbaade akkuma nama viidiyoo waraabuun itti seena jechuudha. Sagalee aad godhadhee gaaratti argaa jirtan jedheen yaada. Sagalee kana aad godhadhee amma fakkeenyaaf viidiyoo waraabuun deemaadha jechuudha. Viidiyoo yeroo waraabuu barbaadan viidiyoo bakka upload sanatti buutanii galaarii keessan keessa sin galcha jechuudha. Bakka viidiyoon jiru. Amma fakkeenyaaf asitti viidiyoo tokko sin agarsiisa. Kun dhiifama suuraadha. Kunillee ta'uu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf viidiyoo nyaataa kanan sin agarsiisa. Amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko jechuudha asirraa fudheen poosti godha jechuudha. Yeroon poosti godhu sagaleedhuma silaatiin dhufa jechuudha. Next godheen deema. Amma asitti lakkaa'aa jira. Hamma inni lakkaa'ee dhumutti eegne. Haala kanaan viidiyoo galaarii keessaa qabdan fiddanii haala kanaan gadhiisuu malee
Innisin galaarii keessaa fuutanii sheer gootanu laayikii illee hedduun fidu, viyuu illee hedduun fidu jechuudha. Haala kanaan next gootanii viidiyoo keessan gadhiiftanii sagaleen kan isin barbaadan isuma silaa waan ta'eef sagaleedhuma sana qabatee waan dhufuuf haala kanaan gadhiiftanii everyone gootanii jechuudha. Haala kanaan poosti gootu jechuudha. Amma duddubbatti hin deebi'ee kan biraa isin agarsiisa. Amma akkuma isin argaa jirtanuu viidiyoon sagalee kan namni jaallate irratti waraabisuun viidiyoo baay'ee namni jaallate, sagalee kana baay'ee namni jaallateera jechuudha. Haala kanaan viidiyoo yoo waraabuu barbaadan jalqaba ilaalaa laayikii akka inni qabu jechuudha. Inni arfaffaan immoo viidiyoo yeroo waraabuu jettanu filtarii tiktookiin haaraa yeroo hunda gadhiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf isin agarsiisa. Ani yeroo baay'ee filtarii kanatti fayyadama. Filtarii yeroo baay'ee tiktookiin haaraa waan gadhiisuuf filtarii sanatti illee fayyadama. Filtarii sanaan viidiyoo waraabaa yoo barbaadan, suuraa yoo barbaadanis akkuma isin barbaadan filtarii sanatti fayyadamaati waraabaa jechuudha. Hammas kan biraa immoo fakkeenyaaf hamma sagalee kana jechuudha nama hedduu jaallate akkuma isin argaa jirtan laayikii hedduu fidee viyuulee hedduu fidee sagalee kanarratti isin immoo viidiyoo yoo waraabuu barbaadan sagalee kanarratti waraabdanii yoo footoon barreeffama adda addaa illee gadhiisuu barbaadan sagalee kanarratti seentanii yoo sagalee isaa jibbitan sagalee isaa gadi qabuu hin dandeessanii. Haala kanaan viidiyoo waraabdu jechuudha. Sagalee isaa irratti yoo dubbachuu barbaadan, yoo footoon barbaadan, yoo viidiyoolee barbaadan haala kanaan sagalee isaa irratti yoo waraabdan laayikiilee, fooloolee hedduu isiniif fida. Maaliif sagaleen isaa jaallatamaa waan ta'eef sagalee isaa irratti haaluma kanaan akkuma isin agarsiise sagalee isaa irratti viidiyoo adda addaa waraabdanii yoo dubbachuu barbaadanis akkuma isin barbaadan haala kanaan dubbattanii jechuudha. Next gootanii gadhiiftu. Haala kanaan fooloo hedduulee argachuu hin dandeessanii jechuudha. Inni dhumaa immoo viidiyoo haala qilleensaatiin jechuudha. Facebook irratti ho'aa jiru, YouTube illee haa ta'u waanuma haasaa yookaan oduu haaraa jechuudha. Waan gammachuus ta'e waan gaddaas ta'e fiddanii kuttanii jechuudha. Asirra gadhiisuu hin dandeessanii. Amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko isin agarsiisa. Viidiyoon kun gaafa Jawaar bahu jechuudha. Namoonni hedduun baay'ee gammadanii nutillee baay'ee gammanne. Amma fakkeenyaaf viidiyoo kana nama 5,219tu ilaale. Viidiyoo kana Facebook irraa buuseen asitti poost godhe jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan koomentii hedduun nuuf galee. Kanaafuu waanuma Facebook irratti ho'aa jiru jechuudha. Waan YouTube irratti illee ho'aa jiru haala qilleensaatiin jechuudha. Waan babbareedaa waan haaraa ta'e yeroo isin Facebook irraa buustanii dhuftanii asirratti poost gootanu laayikii hedduullee isiniif fida, fooloo hedduullee isiniif fida. Egaa hundi keessanuu haala kanaan fayyadamaa inshaallah isin fayyada jedheetan yaada. Yoo gaafii qabaatan koomentii jala naaf kaa'uu hin dagatinaa. Ammas irra deebiidhaan namoonni yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun na jajjabeessaa, na waliin tura. Egaa irra deebiidhaan ammas gaafii yoo qabaatan koomentii jala naaf kaa'uu hin dagatinaa. Waan na hordoftaniif baay'iseen sin galateeffadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.